Yoo yaa harka fuune jaallatamuuf kabajamoo hordoftoota hawwii oromtiitiitu akka fayyaa keessanii naguma jirtu jabaattu nageenyi keessan badhaadhaa galata waaqayyoon nagaa kooti nagaan kun raafaadha waaqayyo isa nagaa nuuf kenna maqaan isaa eebbifamu har'as deebi'ee dhufeera hawwin har'a maal qabattee dhuftee jechuun keessanis hin oolu kan hin qabadhee dhufe har'a yeroo haadholiin keenya arrabsamanuu danda'ee dhaggeeffachuu danda'u waan ta'eedhaaf yaada kennuun dhufee jechuudha. Na dhukkuba aanaan haadholiin arrabsamuu hin qaban. Ulfinni kennamuufii qaba, kabajni kennamuufii qaba jechuun barbaada. Sababiin isaayyuu nu Oromoo taane, Oromoon dudha qaba, Oromoon safuu qaba. Isayyuu shamarraa Oromoo taane miidiyaa warri fayyadamnu bakka ani hin beeku wanti. Akkanatti jedhee dubbadhus dhugaa baay'ee tokko waan baay'ee nama gaddisiisudha. Shamarran Oromoo akkasitti miidiyaa irratti baate yeroo wanti gaggaariin akka isaan dubbatamuuf irraa eegamu waan gaggadhee waan mataa namaa cabsu waan nama ciigaasisu dubbachuun shamarraa ta'anii baay'ee tokko ulfaata. Waan dhiirri hin dubbanne afaanii baasee dhiirri shamarran Oromoo dubbachuu jechuun baay'ee hunduma keenyaaf salphina jechuudha. Warreen amma miidiyaarra yookaan TikTok isa jedhamu yookaan miidiyaadhuma sooshaal miidiyaa kanarra ta'anii akkas maqaa keenya balleessaa jiranu ofii isaaniitii osoo hin taane nu warra biyya ambaa jiru shamarraa hundumaa maqaa balleessaa jiran. Innaa isarratti yaada kennuun barbaada jechuudha. Tokko haadholiin akka arrabsaman dhagahuun barbaadu na dhukkubaana. Iddoo guddaan qabaan haadholiidhaaf haadha koo bichaaf osoo hin taane jechuudha. Isa lammaffaa immoo shamarran Oromoo miidiyaa irratti baatee waan baay'ee jettee nama arrabsuun ishee isa macarrasaa isa dhumaa jechuudha. Shamarran tokko waan dhiirri tokko hin dubbanne jettee miidiyaa irratti haadha arrabsu dhiira arrabsu jechuun kummaa inni bara dhumaati malee. Baay'ee tokko natti dhaga'ama. Tokko hunduma keenya warra biyya ambaa jirutu arrabsama. Lama haadholii waa tokko hin beekne nagaadhaan mana taa'anu arrabsamuutti jiru jechuudha. Gaafa kiyyaanii fi mucattii sanallee maqaa isheeyyuu hin beeku. Kan si jaallate suni kiyyaa jedhama. Isas hin beeku miidiyaadhuma irratti hin beekatu jarri lafanu miidiyaa irratti. Jarri gaafa walitti dhufanu jechuudha. Haadha kiyyaatiin mari'attee kiyyaanis atis maqaa kee hin beeku ani footoo kee dhumaan arga malee viidiyoo dhumaan hin ilaala malee jechuudha. Gaafa ati kiyyaadhaan walitti dhuftu harmeen kiyyaas wanti beekanu hin jiru. Amma kiyyaa miti kan haadha kiyyaa arrabse jechuudha. Situ haadha kiyyaa arrabsuutti jira. Haadholiin tuqamuu qaban. Isintu jaallatee walitti dhufe, isintu wal janajjane, isintu wajjiniin jiraate, isintu wal gadhiise ammas isinumti fixadhaa malee haadholii waan arrabsitanuuf hin qabdan. Haati keessan arrabsamuu hin qabdu. Ofumaa fixadhaa. Akkuma jalqabdaniif fixadhaa. Sila jara gidduun galchine waan ta'eedhaaf. Ati immoo obboleettiin kun maqaa kee hin beeku garuu miidiyaa irratti immoo sin arga jechuudha. Jaalalleen kiyyaa argasii jechuudha. Kanis siin jedhu nama tokkoof waa tokko taatee tamti kennitee fi tamti kennaadhamti. Nama rakkateef eenyuun iyyuu namni hundinuu rakkata namni rakkan hin jiru. Isa jalqabaa. Utuu jireenyi keenya fooyya'aa ta'e utuu nutti toleera ta'e biyyaan baa dhufne kushiinaa arabaa keessan teenyu jechuudha. Siif yoo gala ta'e. Waan jireenya keenya fooyyeffachuudhaaf jireenya keenya mo'achuudhaaf waan jenneef gara biyya ambaa dhufne. Akka nama tujjaaraa ta'e tokko of guddiftamu miidiyaa irra teesse. Jalqabumayyuu namni namaaf kennaa yoo kenne ofii isaatii baase nam tokkotti yoo hin dubbatu. Rabbiin argamiti inni waaqarra jiru hundaa danda'u. Akka ati kayrii namaaf ooltetti siif kaffala jechuudha. Ati beekamtii argachuudhaaf jettee kennite yookaan immoo kiyyaa naa jaallatu jettee kennite malee jalqabuma
har'a miidiyaa irratti dhuftee anatu jiraachisaa ture anatu nyaata bitaa fi ture maal jettee kan itti dubbattu jechuudha miidiyaa irratti baatee. Haadha keeyyoo anatu kennaa fi ture kan jettu ati beekamtii argachuuf yookaan kiyyaaf jaallachiisuu jetteeti malee rabbirraan argadha jetteen kennina jechuudha. Amma namarraas galatan argattu rabbillee jazaa kee khayriidhaan siif hin deebisu. Ati akka beekamtii argachuu waan barbaaddeef malee rabbirraan argadha jetteen kennina jalqabuma jechuudha. Ittiin arrabsuuf har'a gaafa wal loltanitti siif galamti hundiniyyuu hiyyeessota siif galamti utuu hiyyeessa hin taane atiyyuu hin dhuftu biyya hambaa atiyyuu hin dhuftuun siin jedha dhuguma walitti himna. Hundumti keenya warra biyya hambaa jiru biyya ormaa kan jiru eessayyuu ta'e jireenya keenya mo'achuudhaaf jennee gara biyya hambaa dhufne malee utuu nutti toleera ta'e utuu tujjaara taane utuu jireenyi keenya olaanaa ta'e jechuudha hin dhufnu biyya ormaa. Isuma dhugumaa walitti hidhnu jechuudha. Kanaafiyyuu haadholiin gamana jiranuu akka hin arrabsin. Jalqabuma jechaanatti afaan kee keessaa baaftu jechuudha kan ittiin nama arrabsitu jechuudha. Waan gadhee baqa waan dhaggeeffachuun isa gurra nama qabachiise nama iyyisiisu. Waan dhiirri tokko hin dubbanne ittiin nama arrabsine nama arrabsitaati. Nama arrabsuun immoo kan sheexanaati malee kan nama nagaatii miti. Jalqabuma immoo ati ilmoo musliimaa taate jecha afaan musliima keessa jiraadheeraan sitti nama. Faamilii musliimaas qaba jechuudha. Kan jararraa baratamu waan babbareedaadha malee akka keetii kana arrabsuu gadhee miti jechuudha. Siif gala miti ati tokkoffaa hayimaanotii keessin arrabsiifta. Lammaffaa oromoo arrabsiifta. Safuu kan hin qabne gooti ati shamarraa oromoo maqaa keenyaan qabatte la. Siif gala miti of adabiitaa yoos dhiirri hin dhufa. Ati miidiyaa irratti baatee iyyiteef qalamteef wanti tokko ati fiddu hin jiru. Akkasitti beekamtii argattu bor gadi bu'uun keenaaf. Siif gala miti khayrii hojjedhuuti iddoo guddaa ga'uuf yaadi. Siinan jedha. Borikoo heerumtee ilmoo dhaluuf jirta. So ilmoo bor yoo argate har'a sheerii siif godhu. Sheerii godhaata miti har'a sheerii siif godhu bor immoo ilmoon kee dhalate isa sheerii siif godhame sanayyi ilaalee akkuma sii asaddabii ta'e guddata jechuudha. Nama arrabsaa ta'e guddata. Siif gala miti. Innaa maal gochuu qabda seete yaadamma kanaan dura dogoggortee tamti. Namni kamiyyuu dogoggora nama ta'e kan hin dogoggorre hin jiru. Amma immoo dhaabbadhu asabiiti warra arrabsitellee dhiifama gaafadhuuti. Dhiifama gaafachuun mo'amuu sitti hin fakkaate. Nama gaddisiifta hundumaa. Dhiifama gaafadhuuti. Gara khayriitti deebi. Khayrii gochuu jalqabe. Yoos jireenyi kee toora godhata. Yoos jireenyi kee hundinuu toora siif godhate wanti hundinuu fiixaaf siif ba'a. Yoos iddoo guddaa geessa. Nama arrabsiteef, nama hammeessiteef, baqa nama cuucceef akka barbaaddetti nama arrabsiteef iddoo guddina argachuu hin danda'amu kun. Beekamtii sitti fakkaachuu danda'amu. Kanaafiyyuu deebiin siin jedhaan akka gootti nama arrabse. Tobbadhu. Nuun arrabsiisin. Nuun hin arrabsiisinii. Nuti kushiinaa madaamii keessa ulfinaa teenya hojjechuutti jirra. Siif agaru. Nuun hin arrabsiisin. Miidiyaa hin fayyadamaa jirra nus. Garuu aggabaabiidhaan kan nuti sirna siraataan fayyadamuutti jirra malee nama arrabsaan jirru nuti. Kan isin jedhu ilmoo keetiif waan gaarii godhii dabarsii boruu akkuma keetii nama arrabsaa ta'anii guddatu. Yoo ta'e nama arrabsituu taate. Ilmoo akka abbaan guddisetti guddatu waan ta'eef. Nama arrabsin. Dhiirriin dhufa deeme miti fedhasaa deeme miti ammas dhimma isaa hin dhufu. Yooti maal goote yooti karaatti deebite yooti haala qabaatte.
Sababii ati bareedina waa'ee bareedinaaf dubbachuutti turte. Bareedina maal akka ta'e sitti immoo bareedinni kee akka fixeensa amma hin argita ganama. Yeroo xiqqoo aduun bahee hin jiru jechuudha. Sa'u akka sana jechuudha. Bareedinni namaa jechuudha. Dhiqameen dhugamu. Keessi kee haa bareedu dura. Keessi kee yoo bareedaa ta'e waan gaariitu sitti qabama. Garuu yoo keessi kee marzii ta'e yoo keessi kee hadhaa ta'e si dhumatteetti. Kanaafiyyuu deebii isin jechuutti hin jira. Bareedina Rabbi sii kenna miti. Rabbiin galateeffadhu waan sii kenne bareeda. Bareedina dhaadatti ati sababii bareedduu taateef miidiyaa irratti beekamtii argachuudhaaf jettee nama arrabsita. Qo'i sammuu maaliitii yaaddaati? Hai namni biyya ormaa dhufe namni biyya namaa jireenya biyya namaa qammase sitti nama waan kanaan dura biyyatti hin barre waan danuu tamaara. Waan baay'ee nama barsiisa. Irraa fayyadamuu keenya bicha osoo hin taane biyya hambaa waan danuu nu barsiisutti jira. Eessa jirta? Dhaabbadhu asii baal tokko. Haadholii hin arrabsin. Haadholii qofaa miti nama hin arrabsin. Nama hin cunqursin. Nama cunqursuurra cunqurfamuu wayya si ta'anuma. Ansi arrabsuutti hin jiru adda. Siinaan jalla. Akka ati deebituu hin barbaadu. Akka ati badduu hin barbaadu. Lammaffaa immoo akka shamarraa Oromoo arrabsiiftuu hin barbaadu. Safuu qabna nu. Akka safuu keenyaatti akka duudha keenyaatti jiraachuu feena. Kanan siif dhaamuu fedhaadha. Wanta itti amantu yoo sodaatte nama arrabsuu dhiisi. Keessattiyyuu haadholii keenya hin arrabsin. Ulfina kenniif. Yooti nama ulfeeffatte yooti ulfina namaaf laatte Rabbi ulfina siif kenna siif gala miti. Beekamtii argachuuf jettee nama irratti waan namaa yaadin nama hin arrabsin nama hin qeeqin.